daawwattoota keenya kun maatii shooti maatii shoo 4X Entertainment wajjin ta'uudhaan ardaa kanatti iddoo kanatti wal dorgommii ajaa'ibaa qabatee isinii dhufee jira maatii shoon wal dorgommiin garee lamaan hedduutti kan gaggeeffamu garee lamaan kunniin garee maatii ajaa'ibaa qabannee isinii dhufnee jirra yeroo jalqabaatiif jechuudha maatii garee weellistootaa fi akkasumas ammoo maatii Dr. Asriidhaan hoogganamu maatii tiktaakeroota hedduutti kan gaafiif deebiin gaggeeffamu kamtu gargara bana isin keessa ayya kabajamtoota daawwattoota keenya har'aa kan gaafiif deebiin gaggeeffamu jechuudha eenyu akkam waatu hin beeknu walumaa galatti maatii shoon garee 16 yookiin ammoo maatii 16 qabatee kan dhufu yoo ta'u maatii 16 keessaa kallattimaan gara itti aanutti kan darbu maatii 8 jechuudha taphni kun yookiin ammoo dorgommiin kun kuffisanii darbuudha malee dhaqaa galii waan jedhamu tokkollee hin jiru jechuudha warri kufee gara mana garee 8 ammoo asittiin wajjin hafanii hanga dhumaa yoo deeman badhaasa argachuu danda'anii badhaasni akka jalqabaatitti 4X Entertainment isiniif qopheesse qarshii Itoophiyaa mallaqa qarshii 100 jechuudha. Qarshii 100 akkasumas ammoo ispoonsaroota irraa wanti argamu ni jira. Sun ammoo waan dhawaataan yoo dabartan gareen kun yookiin ammoo darbuu danda'a garee kana keessaa tokko akka nyaatitti laaluu ni danda'ama. Kun ammoo ni kufa jechuudha. Garee 8 kallattimaan gara marsaatti aanutti darbaa garee 8 keessaallee gareen 4 ni darbaa 4 keessaallee 2 keessaallee gara itti aanutti darban jechuudha. Amma kallattimaan gara tokkoffaa fi lamaffaa akka gareetti deebisnamoo rakkoon takkan jiru akka gareetti kan jalqaba kan deebisan akka waan maatii shoo kan highlight isinitti mudaafi gaafiin kan qophaa'e gaafii 4 jechuudha isini gaafii 4 deebii 4 qaba dhumarratti ammoo boonasiidha sirbichi asinii banama abbaa sirbitanii dhooftanii jechuudha kanaafuyyuu gaafiin 4 kun deebii 4 keessaa qaban gaafii jalqabaa irratti akka 4X Entertainment fi namoota adda addaa daataa guunnetti jechuudha ka daataa argannetti haala nuuf mijatetti kan kennu jechuudha kan tokkoffaa irratti deebii dhiyeesse qabxii 20 qaba kan lamaffaa irra jiru 15 kan sadaffaa irra jiru 10 kan dhumarra jiru ammoo yookiin ammoo deebii afraffaan ammoo qabxii 5 qaba jechuudha boonasiin ammoo sirbichi qabxii 10 qaba jechuudha. Gaafii deebii kennaatti yoo eegallu gaafii tokkoffaa yookiin ammoo akka 4X Entertainment qopheessetti tokkoof lama qaba tokkoof lama kana deebisuuf gaafii ani si gaafadhu kana abbaan daddafee waan isin bira jirtu kana tuqe jechuudha ni deebisaa jechuudha. Gaafii jalqabaati. Afrima yookiin All African Music Award irratti sirba Ramaddii Jazz jalatti dorgomuun kan badhaafame weellisaa Guutuu Abarraa mata duree sirbichaa inni irratti badhaafame maal jedhama? Asii tokko afuufee jira. Amma jarri kun bara weellisoota gaafii gaafattee hojii isaanii. Hayyee. Hayyee deebii tokko. Deebii argatee jira. Argatanii jiran. Hayyee kanaafuu carraa gaafii tokkoffaa kan gaafatamu isaanirraa eegallaa jechuudha. Gaddu baga nagaan gara maatii shootti dhufte gara mana keetiitti ol seente. Baga nagaan mee daawwattoota keenyaa mee waa jedhime gaadduun eessa baddee sirbarraallee fagaatteerti maal taate jedhanii maal jettati? Kanaan itti badee asuma biyya bakka keessa hin jira. Kan inni itti badee immoo haalli mijaawaa waan hin jirreefi. Kanaafuu baga walitti dhufnee jira. Malee sirba lagatteetu miti jechuudha. Hayyee. Okay, kallattimaan gara gaafiitti isiniif deemamu. Magaalota godina addaa kallattii afraniin Finfinnee marsanii argaman maqaa dha'e. Hoolata. Weellistoota Oromoo irra caalatti sirba jaalalaa sirbuun uummata biratti fudhatama argatan maqaa dha'e. Bulloo bulloo. Maaltu araada si qabsiisuu danda'a yookiin araada maalitiin qabamuu dandeetta? Muuziqaa. Namni tokko eessafaa wal dhungachuu danda'a? Addarra. Addarra. Hayyee magaalota addaa kallattii afran Finfinnee marsanii argaman maqaa dha'etti maal jettati? Hoolata. Hoolotaa jettee? Naannoo mara jettee garuu. Hoolotaa jettee?
arganne jechuudha. Weellistoota Oromoo irra caalatti sirba jaallaa sirbuun uummata biratti fudhatama qaban hin jenne bulloo jettee maaltu araada si qabsiisuu danda'a kan jedhuuf isin maal jettee? Muuziqaa jettee akkasiititti deebiin sirrimaa garuu akka forex entertainmentiitti hin arganne safaa wal dhugachuu danda'a kan jedhu addarra jettee harka rukutaa fi lammaffarra jira. Okey ayyee Isaaq Zeenoo rageenya jirra kaa. Gaaddiseen akkuma agarteetiin jette naannoo Amaaraa fa'aa. Okey Isaaq gaaddisee fuutee sirra feeteerti kaa. No, hoolotaa jetta. Hoolotaa ta'e akka dhugaadha. Hoolotaan inni ta'a garuu forex entertainment hin beekan naannoo san deemanii hin beekan na fakkaate rakkoodha magaalota bira jedhan jechuun fayyadamuu dandeetta rakkoon jiru bahaa dhiyaane kallattii Finfinnee bahiisarratti akkasitti ilaaluu dandeetta jechuudha. Shibirree waan kanarratti kabbaadee ta'uun oolu waan Ayyee Isaaq Zeenuu mee maalitti jirtaame baga garmaati shootti nu dhuftee galatoomsiin jennaa mee dhaggeeffattoota yookiin daawwattoota keenya ammaa jechuu barbaada. Egaa isinis baga naaf feertanii Isaaq Zeenuu akkuma beekamu biyyuma baqaa keessa irraa akkuma tokko jirra. Biyyuma baqaa keessa teenyee hojiidhuma aartiitii waan jiruuf hojiidhuma aartii keessa jirra jechuudha. Mee weellee dhiyoo kana baaftee jira hedduu uummata biratti fudhatama argatee jira. Akkam mee weelli sun? Weelluun suni walaloo feedaloo isaa Abbabaa Dhugaasaadha kan naaf Abbabaa Dhugaasaadhaa fi Alqeedha kan naaf kennanii biyyuma kana keessatti hojjetame hawaasa biratti fudhatama guddaa argateera sirba jaalalaatis sirba Wallaggaattis waan ta'eef hawaasni akka fudhateera bareeche. YouTube irratti baay'ee ilaalamee jira akkam mallaqni jechuun inni icciitiidha. Dubbii keenya irratti gama YouTube'eetiin gaafa deemnee jennu kaffale baasiin nuti itti baasnuuf kaffaltiin nuuf kaffalamu wal madaaluu mitiitii wal bira dhaqqabu. Waa tokko waan wal bira dhaqqabu hin fakkaatu haa ta'u hawaasumaaf hojjetta waan ta'eef sanarratti dhaabbatteeti miti kan hojjettu jechuudha. Egaa gara fuulduraatitti ka forex entertainment miidiyaa bashannanaa yookiin ammoo akkasumatti miidiyaa hawaasa keessatti uummata keenya bashannansiisuuf dhaabatan waan ta'eef meebii waan kanarratti xiyyeeffatanii wanti tokko jijjiiraman argan jedheetiin abdii qaba. Kallattii maan gara gaaffii kiyyaatti eegala magaalota godina addaa kallattii arfanii Finfinnee marsanii argaman maqaa dhahe. Karraa qoree. Weellistoota Oromoo irra caalatti sirba jaalalaa sirbuun uummata biratti fudhatama argatan. Maaltu araada si qabsiisuu danda'a yookiin araada maaliitiin qabamuu dandeetta? Caatii. Namni tokko eessa fa'aa wal dhungatuu danda'a? Hidhiirra. Magaalota godina addaa kallattii arfanii Finfinnee marsanii argaman karraa qoree. Weellistoota Oromoo irra caalatti sirba jaalala sirbuun uummata biratti fudhatama argatan Qamar Yuusuf lammaffaarra jira. Qamar Yuusuf lammaffaarra jira. Maaltu araada si qabsiisuu danda'a yookiin araada maalitti qabamuu dandeetta? Jimaa yookiin caatii? Entertainment namni qabu hin jiru. Namni tokko eessa wal dhungachuu danda'a? Hidhii jedhee tokkoffarra jira jechuudha. Waa tokkoffarra jira. Tokkoffarra jira. Shibbaa shibbitti. Anaa dhufu. Weellisaa akka diirsee yookiin shibirree anaafati yeroo baay'ee ol yoo deemnu too minda jeerii fakkaanna. Maal jetta waa kana? Waan lafatti dhiyaata kana isinitti immoo ni beeku. Malee xiqqoo akka hojjaasi caaluun beekta jedhee yaada. Waan akkana. Dhagee ture sidoo Finfinneetitti jechuudha. Meebii gaaddiseen beekuu dandeetti. Ibraahim Said si sodaataa jedhan. Si sodaataa jechuun akkas nama godhuu danda'a maal waan jedhu maal beekaa misirime? Kun icciitii kana beekanii. Baasii. Ittiin hojjetama. Rakkoon qabu gadi naqi. Waan akkanaa kan dubbannu haaluma hojii irratti. Malee waan. Maaltu maal ta'e? Waan ta'e
Maaf sodaatan jechuun hanga akka qaalutitti waan akkasiisan jechuun akka nama Soba. Naannoo manarra kaa'anii shimirree gisee ijoollummaa isaa sheexanni fuudhee deebisee. jechuun sheexanni si fuudhee si deebiseeraas. Maaf sodaatanii bira kan dhugaati jechuun dhaga'ee ture jecha kanallee ni jedha yoo waa ati as seentu kadiroota qottaa shugguxiisoo maxxaa jedha afaan Amaariffaatiin. Eessattuu iyyuu hojii kaasetta lammataa irratti osoo hojjechuu jiru Ibiroo kaas hojii kana xumurii naa kennee jedhee dur gisee fedhii aartii qabdu yooma san istiidiyoodhatti hojjettee baate. Isaan ammoo erga maallaqa sirraa fudhatanii booda lafa irraa si harkisan waggaa 4 bira ga'e. Kana booda kompiitara kan keenya dalagu sheexanoota itti fudhatee deebisee jirtu san sitti ergee Atummaan waan asirra jira daataa keenya kennan barreessin malee boru si kennan jenna. Akkas sanboota sodaatamuu eegallee. Waan kan ofiif goote moo walirra Akka walirra walitti si dhufe. Kompiitarri cufameera. Kompiitarri cufamee silaa akka taamiraatti galataatti isin hundi nama guddan ture yoo osoo jiraatte. Biyyaa moo biyya rakkoo namu biyya jiraachuu qaba ture. Galatoomi. Okay, gara gaafiitti ceenaa magaalota godina addaa kallattii arfaniin Finfinnee marsanii argaman maqaa dhahe. Weellistoota Oromoo irra caalatti sirba jaallaa sirbuun uummata biratti fudhatama argatan. Maaltu araada si qabsiisuu danda'a yookiin araada maaliitiin qabamuu dandeetta? Buna. Namni tokko eessa fa'aa hodhungachuu danda'a? Harka. Okay, magaalota godina addaa kallattii arfaniin Finfinnee marsanii argaman maqaa dhahe maal jedhe? Burraayu jedhee tokko ofirratti argatee jira. Weellistoota Oromoo irra caalatti sirba jaallaa sirbuudhaan uummata biratti fudhatama argatan Haacaaluu Hundeessaa jedhee. Dhugaadha. Gaafichi sirba jaalalaa irra caala sirbuudhaan Haacaaluun qabsoollee lachuuyyuu qaba waan ta'eef kana malee. Maaltu araada si qabsiisuu danda'a yookiin araada maaliitiin qabuu dandeetta jedhee buna jedhee argatee jira. Sadaffarra jira. Namni tokko eessa fa'aa hodhungachuu danda'a? Maal jetti shurre? Harka jedhee argatee jira. Gammee raastaa wasaa meen. Magana gaannoo dhufte gara maatii shoo. Meem gammedheen. Gammee kana kabiraan jiru. Meem irra hojii irratti baateerta jechuun sirba akka sirbituun beekaa maal argeetteerta? Lisaa haarawaa. Yoo kun jireenya biyya bakkaa keessa. Waan namni yaadu yaalumatti. Yeroo biyyaa Yeroo biyyaa yoo waan tokko nama dalaga malee akkasuma jaalli. Okay, me jireenya bakka kan keessatti illee haa ta'u yookiin biyyatti illee haa ta'u yookiin mudannoo si mudate jira. Homaa qabda jechuudha. Wanta kan jiru jechuudha. Injiraan jechuudha akka kan Mudannoo takka illee qabda. Ilma qabaallee garuu Loos keewwalee namni tokko. Baay'ee jira jechuudha. Waan miidiyaa ta'u miti jechuudha. Ayya rakkoo. Magaalota godina addaa kallattii arfanii Finfinnee marsanii argaman maqaa dhahe. Hoolota. Weellistoota Oromoo irra caalatti sirba jaalalaa sirbuun uummata biratti fudhatama argatan. Ali Birraa. Maaltu araada si qabsiisuu danda'a yookiin araada maaliitiin qabuu dandeetta? Jaalala. Mudannoo reebisu kana wajjin. Okay, ayyee. Namni tokko eessa hodhungachuu danda'a? Adda keessa. Jechuun ka agarsiiftu boqoo keessa. Ayyee magaalota godina addaa kallattii arfanii Finfinnee marsanii argaman maqaadha jedhee walataa jedhee inni illee walataa dhahee jira. Weellistoota Oromoo irra caalatti sirba jaalalaa sirbuun uummata biratti fudhatama argatan maqaa dhahe Ali Birraa. Tokkoffarra jira Ali Birraa. Maaltu araada si qabsiisuu danda'a yookiin araada maaliitiin qabamuu dandeetta jedhee jaalalaa jedhe. Waa'ee jaalala maraa geessu hin jiru. Tokko eessa hodhungachuu danda'a? Boqoo. Sadaffarra jira. Magaalota godina addaa kallattii arfanii Finfinnee marsanii argaman maqaa dhahe. Tokkoffaan Burraayu, lammaffaan Sabbata, sadaffaan Duukam, afraffaan Laga Xaafoo Laga Daadhii.
Weellistoota Oromoo irra caalatti sirba jaalalaa sirbuun uummata biratti fudhatama argatan maqaadha jedhaa tokkoffaan Alii Birraa deebee jira, lammaffaan Qamar Yusuf deebee jira, sadaffaan deebne Aabbitoo Kabbadaa, afuraffaan Aadam Haruun. Maaltu araada si qabsiisuu danda'a yookiin maaliin araada maaliitiin qabuu dandeetta kan jedhu tokkoffaa alkoolii yookiin dhugaatii hin deebine, lammaffaa sigaaraa aarsuu yookiin shiishaa hin deebine, buna yookiin shaayii deebee jira, afuraffaan ammoo sooshaal miidiyaa yookiin tiiktookii. Gaafiin kun isaanii ta'uu qaba ture. Garuu komiin qabaas. Ayyee. Jimaan akkamitti araada nama qabsiisu? Ni qabsiisa. Hin qabaanu kaa. Namni qabu hin jiru. Namni qabu hin jiru. Namni qabu hin jiru. Amma gaaddiseen hin qabaatu fakkeenyaaf. Namni tokko eessaa fa'aa dhungachuu danda'a jedha. Tokkoffaan hidhii deebee jira. Lammaffaan adda, sadaffaan boqoo, afuraffaan harka. Egaa gara dorgomtoota keenya yookiin maatii itti aanutti dabarree jirra. Doktor Asli. Doktora keenya kan waggaa meeqa chaayina fudhatanii dhufan. Waggaa 27 salphatanii jiru. Jechuun diddeen sirfaan kun akkam achuma dhalatti moo? Alalla. Yetamaa nanu. Zaitama baran. Achitti. Chumatti. Okay, fakkeenyaaf amma doktorri achitti barsiise maqaan isaa eenyu? Yookiin immoo barsiisaan. Gilibaa waan chaayinaa waan hin beekneef homaa bu'aatiin. Rakkoo qabu jechuun akkanumatti iyyuu. Sun maqaa yuunivarsiitiiti. Oke, maka jangan fikir ini. Ayo mudah nih fakirnya macam tu sih mudah tu. Jira, aku jumaan ini atau? Mudah aja. Imano. Dokter rumah kan awal kabatnya mudah sih mudah. Dokter rumah kan awal kabatnya mudah deh. Yeroo tokko ani ijoollee baadiyyaa waan ta'e horii egaa waan guddateefi suufa kana qabu manastirii karabaataa waan akkasii kana waan hin fayyadamneefi yeroo ani riba ka'ee jiinsimaa fi shaamilitti kaa'ee kana doktorri maal tanii suufa uffanna minaamin. Maaliif kana deeman jedhan? Caammaa faan jijjiiratu jedhama lafti jiru kun ho'a yeroo ani uffata jijjiirachuun sandalli takkisi torbaan faa godha waan ta'eef doktor akkamitti miilan deeman isaanii caammaa gaarii hin qabu deeggartoonni kiyya fa'aa. Deeggartoonni maaf konkolaataa fa'aa binnee. Okay, bareedaadha. Mee akkam qorra kun? Qorra kana amma yeroo qorra kana maal horaa isitti yaaddate? Qorra kanaa fi waa baay'ee horreessa garuu kenna doktora waan ta'aniif maatiraan hundi guutuudha. Organizaashin jaartii barbaachisa jaartiin jirti. Ilmoo barbaachisa ilmoon jirti. Ilmoo ta'e jaartii kan gidduu seente baxxanee gubbaan ofatte jaannata wal argitu. Wanti takka hin jiru. Hayyee. Itoophiyaatti dhalattoota Oromoo kanneen siyaasa biyyattii keessatti dhiibbaa uumuu danda'an yookaan political influence ta'an maqaa waamu. Hin gaafatame siraa tokko ana tureeyyuu. Ayyee. Jawaar Mahammad. Weellistoota Oromoo kanneen irra caalatti sirba qabsoo sirbuun uummata biratti dhageettii qaban. Weellistoota buleeyyii Oromoo tokko maqaalee. Maaltu nama gubuu danda'a? Ibidda. Yeroo baay'ee sababa maaliif jaarsaaf jaartiin wal dhabuu yookiin wal loluu danda'an? Sababa meeshaajaan hinaaffaa waan jedhama. Hinaaffaa. Okay. Akka dhalattoota Oromoo kanneen siyaasa biyyattii keessatti dhiibbaa uumuu danda'an yookiin political influence ta'an maqaa dhawu jedhee Jawaar Mahammad. Tokkoffaarra jira. Weellistoota Oromoo kanneen irra caalatti sirba qabsoo sirbuudhaan beekaman maqaa dhayi. Yoo gobanaa. Ati sirriidha bara. Maaltu si gubuu danda'a? Ibidda jedhe. Doktorri tokkoffaarra jira ibiddi. Yeroo baay'ee sababa maaliif jaarsaaf jaartiin wal dhabuu yookiin wal loluu danda'an hinaaffaa. Sirrii deebiste. Ayyee tamam. Baga nagaan gara maatii keenyaatti. Baga nagaan akkam jirta? Alhamdulillah. YouTube'n akkam? Bareeda. Beegal. Jechuun YouTube gurguraa waan arginu sooshaal miidiyaa irratti gadhiisee ture. Beekaa galchite dheedha. Ka gurguraa jetta? Ka gurguraa gatii filaatiin gurguraa? Galatoomi beeksisa daldalaguu keetii. Rakkoo miti. Gatii filaatiin gurguraa nu biraa dhufan rakkoo hin qabu. Ayyee mee mudannoo qabda biyya kana keessatti?
Mudannoon baay'ee jira beektaa? Wayaa gaafa mudannoon miidiyaa kanatti baafnee dubbannu. Amma osoo yeroo ta'e wayyuu. Okay, kallattii magara gaaffii siyaa deemu. Itoophiyaatti dhalattoota Oromoo kanneen siyaasa biyyattii keessatti dhiibbaa uumuu danda'an yookiin political influential ta'an maqaa dhawaan. Baqqalaa Garbaa. Weellistoota Oromoo kanneen irra caalatti sirba qabsoo sirbuun uummata biratti beekumtii argatan yookiin fudhatama argan maqaa dhahe. Umar Suleeman. Maaltu si gubuu danda'a? Bishaan danfaa. Yeroo baay'ee saba maaliif ijaarsaa fi ijaartiin wal dhabuu yookiin wal loluu danda'an? Walamantii dhabuurra. Walamantii Dhabuurra. dhabuurra. Okay, ayyee Itoophiyaatti dhalattoota Oromoo kanneen siyaasa biyyattii keessatti dhiibbaa uumuu danda'an Baqqalaa Garbaa. Rakkoo qaban kaafaa warraa jirru kunneen. Weellistoota Oromoo kanneen irra caalatti sirba qabsoo sirbuun beekaman tokko maqaa dhahe eenyutti? Umar Suleeman. Umar Suleeman tokko farra jira. Maaltu si gubuu danda'a? Bishaan danfaa. Bishaan daffaa. Bishaan ho'e. Bishaan daffaa. Bishaan danfaa xillee taane. Bishaan. Bishaan. Qorraa. Yaalee jira. Gara Hayyee. Yeroo baay'ee saba maaliif jaarsaa fi jaartiin wal dhabuu yookiin wal loluu danda'an? Sababa Walamantii dhabu. Walamantii dhabuu. Walamantii dhabuu. Walamantii dhabuu. Ay, Abduu Seer doktora. Waliin baranne. Okay, Chaayinatti moo? Oh my God. Shakkiin irraa qabama. Jechuun dhugumatti magaalattiin tun magaalattii akkam eebbifamtu doktora lamaa bakka tokko qabatteeti. Sanuu doktora waliin. Inaafata waliin baranne. Doktora wal jaallatan kan waliin baranne. Jechuun amma doktorummaan keessa kun dhugaa jechuudha. Doktora jaalalaati moo doktora waan biraallee? Waan hundaan. Waan hundaan. Hundaan. yeroo baay'ee maaltu jira beektaa? Namoonni baay'ee nama wayita wajjii oolla beekte. Dhukkubsatanii fa'aa ijoolleen Oromoo marfee fa'aa mana yaalaa deemanii waraantu yoo hin dandeenye dhugama se'anii doktor beekoo tira marfeen waraana. Achi dhaqaniiti waan biraa gadda. Okay, doktoroota keenya nu jiraadha. Ayyee Abduusee. Doktor Abduusee. Bagana gaanuu dhufte. Bagana gaanuu dhufte. Akka maarra jirta maalitti doktorummaa addatti jechuun waan biraa waan dandeettii biraa gadda. Doktorummaa keenya cinatti ammas barumsa dabalataa. Poroo jechuun. Bulchuudhaaf karoora waan qabnuuf barumsarra jirra. PhD fa'aa. Yaa PhD xumuruudhaaf jirra. Kanaaf yeroo dhiyootti waan addaatiin as baatu sarpiraayis hin godhe. Okay. Siin haa ga'u. Eeshi kallattii waan gara gaaffii keenyatti itti aanee Itoophiyaatti dhalattoota Oromoo kanneen siyaasa biyyattii keessatti dhiibbaa uumuu danda'an yookiin political influential ta'an maqaa dhahe. Tsaggaayee Araarsaa. Weellistoota Oromoo kanneen irra caalatti sirba qabsoo sirbuun uummata Oromoo biratti beekaman maqaa dhahe. Eebbisaa Addunyaa. Maaltu si gubuu danda'a? Aarii. Yeroo baay'ee saba maaliitiif jaarsaaf jaartiin wal dhabuu yookiin wal loluu danda'an? Waliin haasa'anii wal hubachuu dhabuu. Wal hubachuu dhabuurra. Badaa miti waan isaan jedhan ilaalla. Itoophiyaatti dhalattoota Oromoo kanneen siyaasa biyyattii keessatti dhiibbaa uumuu danda'an maqaa dhahe Tsaggaayee Araarsaa. Weellistoota Oromoo kanneen irra caalatti sirba qabsoo sirbuun uummata biratti fudhatama argatan Eebbisaa Addunyaa. Lammaffaa jira Eebbisaa Addunyaa lammaffaa jira. Maaltu si gubuu danda'a? Aarii jedhe doktorri. Aarii. Aarsuu. Yeroo baay'ee saba maaliif jaarsaaf jaartiin wal dhabuu yookiin wal loluu danda'an maal jette? Wal hubachuu dhabuu. Wal hubachuu dhabuu. Wal hubachuudhaaf gaaffii guutuu jechuudha. Itoophiyaatti dhalattoota Oromoo kanneen. Reediyoon qaba. Bakka qabxii isaa guutuu. Barna baay'atanii bar doktora gamara kaaniitiin nam meeqa godheera na fakkaateera. Bagana gaana dhufte reedi. Akkam jirtu? Mee maali jirta? Koma jiruutti jira. Jara kanneen akkam jechuun doktora marfamtee deemte. Isaan barsiisaa ture jaayinatti kan. Atuyyuu
Mudannoo qabdaa dheedhee as keessatti. Mudannoo kamisaanii wal qabate qaba. Bara 2019 keessa namni ta'e akkuma gaariitti naa bilbilee na yaame mana Dr. Sillee Moodana jedhe hayyee jedheen kaane maaliif hiriyaa kiyya waan ta'eef fuudhee gaafa deemuni dhukkubsadhaa akkana karee doktora waan jedhu waan barate jedhee Kabar dhugamu. Garuu yoo achi gahu sarpiraayiz ta'ee waan biraatti deemtuma jenneeni mana yaalaa biraa keessa. Obviously. Bexaam yaadatamu. Okay, ready. Gargaafi keenya deebi'aa. Itoophiyaatti dhaltoota Oromoo kanneen siyaasa biyyattii keessatti dhiibbaa uumuu danda'an yookiin political influential ta'an jedhamee yaaddee maqaadhe. Girmaa Guutamaa. Weellistoota Oromoo kanneen irra caalatti sirba qabsoo sirbuun uummata biratti fudhatama argatan maqaadhe. Usmaayyoo Muusaa. Usmaayyoo Muusaa. Maaltu si gubuu danda'a? Aduu. Yeroo baay'ee sababa maaliif jaarsaaf jaartiin wal dhabuu yookiin wal loluu danda'an? Hinaafa jette. Jettee. Hayyee dhumatee jira. Okay. Itoophiyaatti dhaltoota Oromoo kanneen siyaasa biyyattii keessatti dhiibbaa uumuu danda'an yookiin political influential ta'an maqaadhame Girmaa Guutamaa. Weellistoota Oromoo kanneen irra caalatti sirba qabsoo sirbuudhaan beekaman maqaadha jedhee Usmaayyoo Muusaa. Sadaffaarra jira Usmaayyoo Muusaa. Maaltu si gubuu danda'a? Sadaffaarra jira aduu argatee jira. Yeroo baay'ee sababa maaliif jaarsaaf jaartiin wal dhabuu yookiin wal loluu danda'an? Hinaafa. Jette. Oduu oofuu. Gaafii garee lammaffaaf dhiyaatee deebii fi gaaficha Itoophiyaatti dhalattoota Oromoo kanneen siyaasa biyyattii keessatti dhiibbaa uumuu danda'an yookiin political influential ta'an maqaa waam jedha. Tokkoffaa Jawaar Mohaammed deebii jira. Lammaffaan Dr. Abiyyi hin deebine. Sadaffaan Lammaa Magarsaa. Afuraffaan immoo Marroo Dirribaa yookiin Jaal Marroo. Weellistoota Oromoo kanneen irra caalatti sirba qabsoo sirbuun uummata biratti dhageettii yookiin beekumtii argatan maqaan jedha. Tokkoffaan Omar Suleeman deebi'ee jira. Lammaffaan Eebbisaa Addunyaa deebi'ee jira. Sadaffaa Usmaayyoo Muusaa deebi'ee jira. Afuraffaan Zaruun Wadaajoo. Maaltu si gubuu danda'a? Tokkoffaan ibiddaa. Lammaffaan barbaree yookiin mixmixaa. Sadaffaan aduu. Afuraffaan doobbii. Namni doobbiin hin goone jiru. Duraan ittiin garafamne jira. As keessaa lama deebisanii ibiddaa fi aduu deebisanii jiranii. Yeroo baay'ee sababa maaliif jaarsaaf jaartiin wal dhabuu yookiin wal loluu danda'a jedha. Tokkoffaa hariiroo nama biraa waliin qabaachuu yookiin cheating isa jedhamuun. Lammaffaa qabeenya irratti. Sadaffaa saalqunnamtii. Afuraffaa immoo kabajaa walii dhabuu yookiin wal kabajuu dhabuu. Maal jettan doktora asirratti? Kabajamtoota daawwattoota keenya kun maatii shoon akkuma isin argattan kana gaafiif deebii xumuree jira. Amma gara yookiin marsaatti aanutti qabtu darbuu danda'a. Weellistootaaf tiktaakeroota keessaa kan jedhutti deemna jechuudha. Baay'ee kabajamtoota daawwattoota keenya gaafiif deebiin hardhaatiin yookiin waldorgomtoota maatii lamaan gidduutti geggeeffameen haala 4X Entertainmentiin qabxii lafa kaa'een tokkoffaan 20 lammaffaan 15 sadaffaan 10 afuraffaan 5 godhameen jechuudha. Gaafii boonasiititti osoo hin tarree gaafni ammaatiin akkuma isin gaafadhaa ture jechuudha. Gareen weellistootaa qabxii 100 argatanii jirani. Gareen tiktaakerootaa yookiin ammoo gareen doktoroonni keessatti argamani 120 argatanii jiran. Amma kanumatti jechuudha. Gaafii xumuraa yookiin ammoo gaafii boonasiitti jira. Gaafiin kun sirbi asiin ni baramaa. Sirba san maqaa dhooftanii jechuudha. Ammaaf isin 120 qabdanii isin 100 qabdan. Guyyoo Qilaa.
Sirrees. Biqilaa guyyoo. Biqilaa guyyataa. Biqilaa guyyataa dhibbaaf kudhan argattanii homaa isin gochuu hin dandeenye. Tulii dabataa teessituu taatoo. Uummata akkasii gochuu hin dandeenye dhugaa uummata. Waan dhuftanii asitti dorgommii kanaan hirmaattaniif maqaa maatii shootiin galata guddaa isinii galchuu barbaada. Sirba daawwiti. Baay'ee galatoomaa. Okey, kabajamtoota daawwattoota keenya gaafiif deebii hadhaaf jennee asumarratti kan raawwannu ta'a. Torbii ammoo sagantaa wal fakkaataa maatii biroo qabannee kan siidhaansaa dorgomtoonni maatiin 16 kanaan alatti jechuudha 14 ni jiranii 8 kallattimaan jara kan hojii kan wal dorgomu ta'a. Baga nagaan dhuftanii galatoomaa guddaa galateeffannis ni jedha. Dorgomtoonni itti aantan yookiin ammoo carraa kanatti argachuudhaan immoo dorgomaa itti aanuudhaan dorgomuuf dhuftanii asirraa waa baay'ee barattan jedhee abdii qaba. Isin ammoo dooktorri fa'aa karra isinii bananii jiranii carraa guddaa argattanii jettanii galatoomaa isin jedha.